Jaarsana silaan talli tun heerumtu ennaan hin diddeetire. Sila maalan didaafachuun tala tana maaluma nyaachisee jiraachisa mucaan kun waan ittiin ishii horatu qabaadha nam. Maal inni sila waan ittiin jiraachisu akkamitti dhaba mucaan ofiifa kunoo digirii tamaaree qabaate mirtittu. Digiriin isaa biddeen ta'aafi digirii isaatii manna digirii kiyya barzaafii isaa wayya digirii ati jazbaantun maal godhaaf digiriin isaa? Digiriin maal biddeen hin taane namni tamaaree lafan badu hojii barbaaddatanii dhiisi walii fuudhu. Maalin ishii horataan jedhe? Hojiin barbaaddataa fuudhuun jedhe wajjin hin jiraatan. Ani waan argites keessa deemte ton odeessin. Mucaa funyaan isaa baqaqsaa migiraa fakkaatu kan lakki iddiliin kun ishiin darbin intalli tun heerumtu lakki maal mucaan bareedina isaa omittaaf shamboqqoo fakkaata ejjenni isaatu kunoo. Nitiin nana sammuun likkiis hin jirus amma gaafan taa'ee yaadu sammuumti likkiis hin jirus. Dhaabbanni isaa maal godhaaf intala? Shamboqqoo fakkaata baqaqsaa migiraa fakkaata. Kunoo mucaa goofareen caakkaa fakkaatu kan argattee intalli tun heerumtu. Goofareen isaa intala biddeen taa'aadha nam. Intalli tun tamaartee darajaa guddaa akka ishiin geessuun barbaada intalli tiyyaa. Boruna xoorti intalli tun waastinnaa naa taati dheetan har'a itti dadhabee toshii barsiisa jedha. Ati immoo mucaan goofareen isaa caakkaa fakkaata. Soddaa qabanii nu maqaa dhabeele. Soddaan maal laa godhaana soddaan? Atoomti biyyanatti maqaa amma kana ga'u qabaattee soddaan qabu gaafa siin jedhan maaltu sitti dhagaa? Lakki haa heerumtuu lakki soddaan waa shaggaadha lakki jaarsan haa heerumtuu waan as siin jedhu didiin. Inni heerumtuus siin jedhan heerumtuu nan tamaarsisan intalli tiyya gana wiccaa garii deemtiyyuu tamaartee ta'u. Amaarikaanii maaliif deemti? Facha hin agarta. Maal jette Jufaareen jedhee intalli tun odoola dargaggeessa gandaa wajjin liqiskistu ulfooftee nutti hin galin. Akkamitti ilmoo teetiin akkana jetta? Kutame ati citisi haa kutu bo'aaqni maa ishiin tun niitii abaaramtu. Harmee hojimmaa irratti ol caqacayxanii. Maal intala ta'u mataan addaan na boqaqee bar kunoo ganama galgala cikichikii ishiiti fuuyyuu kunoo la coggaarran ol ganna garagaree katti kunoo garaachi kun hin naguba ganama galgala wanni nyaadhe gannaan taate baaloo kan ishiin irraa dhiisan. Maal ishiin nantitti mana akka guddina keessa maalan ta'e jetti gaafattanii beeytanis? Gaafanne nu kanumatti lolti. Ayi quuftee godhi ishii. Anis miil kana gadi fuudheen beeku na yafachu ulee santu ishiitti hafe ishiin kanatti akkana taati. Rakkoon kee maal inni hin jettaniin isin? Rakkoon qabduus siin jedha nama xiqqooma ishii mana keessaa gurgurame taanaan birrii sanaan ookaa uffata naa biti shaashii naa biti maalii naa godhe anama qorri sombana tuqeetan ishii haa uke bashitaan ishii haa koru bashitaan akka malee seexanni tun amma kunoo qorri kun na tuqee tanan ani birrii sassataafan ani hakiimii hafee mana ta'a. Ishii shaashitti naabit ilaa keessaa naabit maalitti bashitaan ishii haan xalaxalooma kaleessa kaballaa ijatti ishii naqadheetan isii immoo iyyitee ollaan nutti ba'ee salphina keenya kana dhagaa jedhee. Haatee wajjin jireenya maa odoo natti hafee wayyaa. Maaltu falare? Kan biraa tafuudha. Maal umurii kiyyas ganaadha. Maal na fuudhan warri guutte kanii itti guutte nama kunoo mana farsoo qaban kun nadheen dhirsan qabu hundi isaatu isaan keessaa hin tokko fuudhu. Anaafaa maal naamal tarree? Heerumi kaa maal edimee kiyyaan ofirratti si baadhaa asitteettis gaafa baastaan irratti tokko barbaadadhutti wambadee wayii faanallee ta'u galee achi. Maaloo bee jaarsana kaleessa galgala abjuu sururii tokko argeeta sirma hirriibni na qabuu didee galgala kun akkanumatti bule sirma hirriibni tokko na qabuu didee waan isaa mooji. Abjuu maali? Maaloo kunan dubbataniila. Waan akkam argite immoo? Waanoo bineensi afur mana keenya kanatti achi as garagalee iyyuuso bineensi afur iyyuusoo muti lafa kana warraaqsa. Achumaan immoo kanuma keessa sakkaaraamiin lama fiiganii dhufne daawwan lolaniiti isaan. Fiiganii dhufanii balbala cabsanii nutti ol seenanii achumaan ka balbala cabsanii ol seenanii waa jabanaa kiyyaa waa sinii kiyyaa tokkicha isaaniif hunda isaa caccabsanii fixanii gadaantii wannoon distii watiitti waxadullee hunda ishee caccabsan distii shaklaati yesan wanni tokkichi isaaniif mana keessatti sirma waa saayinaa hunda daakanii fixanii. Achumaan eegas sila jarri kun hin maraate odoon jedhu immoo zannabuunis ishumti kunoo xammana xajjii qabdu tuni moqorqoraa xajjii baattee isaan duuba fiigichaan dhufte. Sila ani kana hundaa ga'u hambadeen gandaa balbala cabsee ol seenee jabanaaf sinii kee manatti daaku eessan naqee? Abjuun abjoochaa jira.
Tole itti fufi. Achumaan abjuu kana silan baraatee biyyi jedhee tan kaaleenillee homaa abitaanatti galee si kaasuufillee yaada. Halkanuma tokkotti kana hunda abjootte amma Jufaare. Abjuumaan abjoochaa jira kana hundaa. Reef abjootte kun abjoonneen akkanatti Jufaareeti. Gosh. Ijaa qalbiirraa si haa hambise. Afachu kaasittan hima. Duraati teenya maal jetti seeti? Gowwaan ormaa kolfaan tola kan ofii du'aan tolaa jetti. Finxirsi haa godhu boo finxirsi godhee atuun duune. Maal kun gidiramaan jaarsaan? Amma horii taatee gabaa baasanii sin gurguran. Maal jechuu barbaade jaarsaan? Amma abjuun arge jettammoo ati nan qibaaxire jetta amma kun Akkanumatti waanuma namaa tuffatan. Idmee isaa guutuu kun ijaarsi likiskisaamii.